fayyaa keessaniif iddoo guddaa kenna. Dubbisaaf jecha akka malee riban dhabinaa, akka malee of hin cannaqinaa, akka malee arsaan ta'anii kaffalina. Gaafa dubbistanii anumatu beekaa, anumatu akkasii yaada namaa bakka kontiraadigti gochuu barataa yaadu. Barattoonni tokko tokko amala akkasii qabu. Barattoota akkasii irraa of eeggadhaa. Barataa amalli keessan walitti ta'u wajjin waliigalaatii dubbisaa. Yeroo baay'ee dogoggora barattoonni uumanii gaafuma al takkaa dubbisnu nootii qabachaa deemna. Nootii nuti qabannu suni fayyaa toopikii sanaa galagalchuu ta'a. Waan hundumtuu miin poointii ta'e nutti mul'ata. Afaan beektaniin waaqa keessan kadhadhaa. Kun baay'ee murteessaa. Yoo Rabbi jedhe malee, yoo Waaqni jedhe malee waan yaaddan takka bira ga'uu hin dandeessa. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nageenyi badhaadhaa. Xiqqoo baay'ee badeen ture sababni isaas qorumsa irraan ture jechuudha. Barataa akkamii kan ta'e ni beektu baay'ee yeroo qabu jechuudha. Baay'een bizii ta'a. Kanaaf viidiyoo hojjechuu hin dandeenye almost ji'a tokkoof kan ta'u guyyaa irraa dhaamsa takkan isiniif qabadhee dhufe. Dhaamsan isiniif qabadhee dhufe kun keessattuu barattoota bara kana Enterancii qoramtan kan ilaallatudha. Barattoonni milkaa'oonii haala akkamii fayyadamu, akkamitti milkaa'oo ta'anii, akkasumallee ekspiriyaansii ofii kiyyaa qaburraa wanta akka lama isinii qooduu yaala. Universitii keessa almost waggaa 6 kan ta'u dabarsaa jira. Akkas jechuun almost waggaa 18 ol kan ta'u barumsa irra jira jechuudha. Waggoonni kun hundumtuu qorumsa qabu. Enterancii qoramneerra, dipaartimentii seenuudhaa fi COC qoramneerra waan hedduutu jira gaa. Ekspiriyaansiin qaburraan isinii qoodaa namoonni hin beekne ani tajaajila fayyaa yookiis medicinirraa jechuudha. Guyyaa irraa gaa obboloota dhaamsan isiniif dhaamu qormaata gaafa jedhamu gaa waan hedduutu sammuu namaatti dhufa. Keessattuu qormaanni gara elementarii jiru, high school irra jiru, akkasumallee preparaatorii irra jiru, sadarkaa yuunivarsiitii illee dabalatee sadarkaa kana keessatti hundumti keenya iyyuu ana dabalatee hangamma irra jiru sadarkaa irra jiru kana dabalatee qaba maatii keessa jirra jechuudha. Barumsa nuti barannu qofaa keenyaaf osoo hin taane mataa keenya qofaaf osoo hin taane maatii keenya dabalatee jechuudha. Dhimmi keenya maatii keenya illee ni ilaallata jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf ispeeshaalitii yeroo hojjettanii, yeroo maasters hojjettanii, PhD yeroo hojjettan yogguu sanatti qaba ofii keessanii keessa jirtu. Kana jechuun yoo barbaadan ni barattu, yoo barbaadan ni dhiistu jechuudha. Murtoon harka keessan keessa jira. Garuu sadarkaa kana keessatti sadarkaa maatii keessa jirtanitti maatiin firii keessan bugga baay'ee isinitti dadhabee firii ta'e wayii isinirraa arguu barbaada. Wanta sana achiif gochuuf immoo aarsaa guddaa isin kaffalchiisa jechuudha. Kanaaf dhaamsa guddaan isiniif qaba gaa barattoonni Enterancii qoramuuf adeemtan bara kana akkamittiin dubbisuu akka qabdan hanga ta'e tokko ekspiriyaansiin qaburraa wanta akka lama isiniif qooduu yaala. Yeroo baay'ee gaa akkuma jalqaba isiniif kaasuu yaalee qorumsa gaafa jedhamu nama naasisaa yoo hangam qophooftanii miirri wayii ta'e isinitti dhaga'amuun oolu jechuudha. Qorumsa kamirratti iyyuu egaa amma ammaatti isin qorumsa hedduu qoramtanii dhuftanii qorumsa hanga Enterancii kutaa 12 geessan kanatti qorumsa hedduu miidii qoramtanii, faayinaalii qoramtanii, ministirii qoramtanii, dur nuti maatirikii qoramaa turre isin akka tasaa maatirikii illee hin qoramne garuu qorumsa hedduu dabarsitanii jechuudha bakka kana kan geessanii. Innaa kanarraa waan adda ta'e tokko hin qabu. Enterancii gaafa jedhamu xiqqoo miira ta'e wayii qaba malee waan adda ta'e hin qabu. Qorumsuma isin qoramaa turtan qorumsuma jechuudha. Xiqqoo weetii isaa tol caala malee. Kanaaf egaa Enteranciitti milkaa'oo ta'uudhaa fi pointiiwwan 5 consider gochuu qabdu jechuudha. Tokkoffaatti nan danda'a kan jedhu miirri akkasii isin keessa jiraachuu qaba. Of amansiisuu qabdu jechuudha. Yeroon akkas isiniin jedhu miirri keessan waan hin taane isinitti hasaasa yoo ta'e, waan hin taane miira kufaatii isinitti dhaga'ama yoo ta'e, yeroo hundumaa miira ceephoo isinitti dhaga'ama yoo ta'e, sammuun keessan kun waan isinitti hin taane, waan isin negeetiivii ittiin konsiim gootaa ooltan yeroo booddee rasiif gochaa deemaa jechuudha. Yeroo isin jedhu amanaa deeman dhugumayyuu hin dandeessu, dhugumayyuu akkas hin taatu, dhugumayyuu waan akkasii jira, dhugumayyuu ati akkas hin gootu jedhee sammuun keessan isin amansiisaa deemaa jechuudha. Dadhabbii keessantu isin mo'ataa deemaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa waan isin ofiitti himuu qabdanii nan danda'a miirri jedhu isin keessa jiraachuu qabu. Kanaaf egaa obboloota koo jalqabaa of amansiisuu qabdu. Saayikoo keessan seetaappi gochuu qabdu. Lammaffaa irratti dubbisuudha. Dubbisuu yeroo isiniin jedhu gaa saayikoo keessan jalqaba irratti seetaappi godhataniittu of amansiistaniittu nan danda'a jettaniittu kanatti aansee maal gochuu qabdu yeroo keessan iskeejul godhatanii
dubbisuu qabdu jechuudha. Gaafa dubbistan immoo ekelee waan dubbiseef ekelee laayibireerii keessa taa'aa oolee waan buleef isin laayibireerii keessa teessanii ooltanii buluun qabdan muudii mataa keessanii itti fayyadamuu qabdu. Asiin baatanii inni guddaaf olaanaanii waan dubbistan tokko hubachuu. Waan san hubachuudhaaf aarsaa kam kaffaluu qabdu jechuudha. Waan isin hin galle hiriyoota keessanii wajjin dubbisuu. Gaafa dubbistan immoo zim jettanii akka gaazexaa dubbisuutu hin taane peejii 2-3 dubbistanii yookiis tooppikii takka eegga dubbistanii fixxaniin booddee maalan dubbise jettanii daftara keessan yookiis immoo bilbilarraa dubbistan haa ta'uu piisiirraa dubbistan haa ta'uu cufattanii waan dubbistan riikal gochuu yaadachuu yaaluu qabdu jechuudha. Sababni isaas yeroo baay'ee waan nuti shawwadamnu waan dubbisne tokko waan nuu gale wayii nutti fakkaata. Gaafa nu dubbisnu nuu gala garuu waan nuu gale kun waama tootaalii qabanne wayii nutti fakkaata. Garuu shortii memorii keessa waan jiruuf loongi memoriitti darbuu qaba jechuudha. Information isin gain gootan kun loongi memorii keessa yoo hin seennee fi ni dagattu jechuudha. Yeroon booddee ni dagattu. Guyyaa takka booddee even sa'aatiin booddee dagachuu dandeessu. Kanaaf waan dubbistan takka sirriitti yaadachuu. Yeroo isin jedhu quantity caalaa quality iddoo kennuu qabdu jechuudha. Dogoggora barattoonni hedduun uumanii guyyaa takkatti peejii ammanaan dubbisee oolee yuunitii ammanaan dubbisee oolee minaamini jedhanii saayikoo satisfaction argachuuf dubbisu barattoonni hedduun. Garuu barattoonni abshaallee waan dubbisan sana jechuudha bul'eessanii bakka loongi memoriitti seensisanii bakka sanaa kan deeman. Amma barattoonni akkasii kuni baay'ee saffisan qaban garuu waan dubbisan sana sirriitti hubataniitu kan darban jechuudha. Barattoonni tokko immoo dafanii yuunitii ammanaa kana kafar godheera jedhanii saayikoo satisfaction argatanii booddee irra deddeebiidhaan dubbisaniituti retain godhu informationii jiru retain gochuu yaalu. Mala adda addaa fayyadamu barattoonni adda addaa. Kanaaf isin tokko yuunitii tooppikii isin dubbistan sun haaraa yoo isinitti ta'e jalqaba xiqqoo hanga ta'e tokko caccabsuu qabdu. Yeroo isin jedhu highlightii tooppikii sana keessa jiru mata duree gurguddaa tooppikii sana keessa jiru arrange godhatanii booddee definitionii jiran akka isinii galutti definitionii jiran qaqqabachuu yaalu. San booddee immoo al takka egaa keettiin highlightii garaf gootanii dabartanii booddee marsaa lammaffaa irratti sirriitti cuunfitanii darbuu qabdu. Yeroo isin jedhu marsaa takkaffaa highlightii isaa hintii maal keessa akka jiru yuunitii kana keessa maal akka jiru maal minaamni highlightii isaa ilaaltaniitu lammaffaa irratti maal isin gochuu qabdan sirriitti waan isinii galuu didee takka sirchi gootanii namallee itti gaafattanii hanga isinii galutti bira darbuu qabdan jechuudha. Asirra gootanii dubbistaniin booddee eegga shamaddattanii waan jiru qabattaniin booddee dhumarratti waan gochuu qabdanii jechuudha. Marsaa sadaffaa irratti waan dubbistan san nootii main pointii kontentii tooppikii sanaa samaraayiz yookiis immoo tooppikii sanaa cuunfitanii qabachuu akkasii ta'utti nootii qabachuu. Yeroo baay'ee dogoggora barattoonni uumanii anaallee dabalatee jechuudha. Gaafuma al takkaa dubbisnu nootii qabachaa deemu. Nootii nuti qabannu suni fayyaama tooppikii sanaa galagashuu ta'a. Yeroo isin jedhu waan hundumtuu main pointii ta'e nutti mul'ata jechuudha. Gaafa nootii qabannu gaafa dubbisnu jechuudha. Gaafa tooppikii takka dubbisnu haaraa yoo tooppikiin sun haaraa yoo nutti ta'e waan hundumtuu main pointii ta'e waan nutti mul'atuuf irra darbuu hin dandeenyu fayyaama isaa galabbatna jechuudha daftara keenya irratti. Kun immoo baay'ee keessan konsiin godhaa. Kanaaf nootii yoo isinii danda'ame eegga sirriitti dubbistanii tooppikii sana hubattaniin booddee nootii akkasinii ta'utti akkasinii hubatametti aangilii isinii hubatamettiin qabachuu qabdu jechuudha. Nootiin isin akka kanattiin qabattan kun guyyaa biraa gaafa qormaan isinitti dhiyaatu haala salphaa ta'een main pointii fi ijoo waan tooppikiin sun jechuu barbaade haala salphaa ta'een daqiiqaa gabaabaa keessatti akkasuma hubattan isin gargaara. Nama waan taataniif immoo ni dagattu. Kanaaf egaa obboloota koo jabaadhaa jalqabatti of amansiisaa. Gaafa dubbistan ekeleen akka dubbisee muudii ekeleen dubbisee muudii keessanirraa adda ta'uu danda'a. Muudii mataa keessaniitti fayyadamaa. Inni guddaaf olaanaan garuu waan dubbistan takka hubattaniittu hubadheeraa jedhaa of gaafadha. Bakka hubadheeraa waan dubbise kana hubadheeraa dhugumattuu naaf galeeraa jedhaatiin of gaafadha. Isaan booddee eegga gootanii nootii akkasittiin qabattanii jettaniin booddee inni kan biraan immoo waan isin gochuu qabdanii tooppikii sana keessaa gaaffii ba'an gaaffilee adda addaa hojjechuu.
yookiis immoo hiriyaan keessan akka gaaffii isinii baasu nama wajjin dubbistu yoo ta'e gaaffii akka namni isinii baasu fakkeenyaaf hiriyaan keessan akkasumatti gaaffii isinii baasatu hin taane tooppikii sana dubbiseera ati dubbisteetta fakkeenyaaf tooppikii adda addaa lamaan keessan tooppikii adda addaa lama cover gootaniitti yoo ta'e inni tooppikii takka yoo sii baase ati immoo tooppikii kan biraasan sanii isaaf baasuu dandeessa. San booddee tani waan akka hubattee waan hubanneerra jenneerra dabarre tokko yookiis immoo aangilii nuti ittiin hubanne tokko dogoggora ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee dogoggora akka aangilii kan biraan hubachuu dandeenya jechuudha. Kun qormaata irratti rakkoon akka hin uumamnee fi dubbisnee akka waan xiqqoof jecha qormaata hin saaxineef nu fayyada jechuudha. Kanaaf cross check gochuun waliin dubbisuun bu'aa guddaa qaba. Darbee immoo gaaffilee adda addaa tooppikii sana keessaa ba'an hojjechuu. Gaaffii hojjechuun bakka sammuun keessan flexible godhee akka yaadu isin godha. Darbee immoo waan isin hin hubatin darbitan tokko akka irra deebitanii sirriitti gadi fageenyaan ilaaltan. Kan biraa immoo gaaffiin akkamittiin akka ba'ullee hintii wayii isinii kenna jechuudha. Kanaaf mala kana fayyadamuu dandeessu, fayyadamuu qabdu. Kan biroon immoo tooppikii haaraa yoo isin hin galle takka dura tooppikii sanaa irratti viidiyoo hojjetamee jiru YouTube irra amma viidiyoo barbaadan even bara kana ko baay'ee salphaala haaraa jiru faranjirraa barachuu dandeessu waan hedduutu jira. Dur opportunity kana kan qabanii ijoollee mana barumsaa dhuunfaatti baratanii yookiis immoo ijoollee maatiin isaanii qabeenya qabanii bakka sadarkaa higher intini wayii irra jiran isaantu assisii akkasii qabu. Amma garuu wifi fayyadamuu dandeessu, hoteela binaamin deemtanii fayyadamuu dandeessu. Yoo ta'an immoo daataa mobaayilii keessanii fayyadamtanii YouTube irratti viidiyoo upload ta'anii jiran hedduu argachuu dandeessu. Haala baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Kanaaf egaa tooppikii haaraa isinitti ta'e tokko jalqaba YouTube irraa viidiyootti ilaaltanii san booddee viidiyoo ilaaltanii hindi isaa hubattanii booddee haayilaaytii al takka irra baatanii sadaffaa irratti immoo bulleessitanii dabartanii naan tooppikii sana lammaffaa irra deebitan nootii keessaa qabachuu qabdu garuu. Kanaaf yeroo keessan mala akkasii yoo fayyadamtan baay'ee fayyadamuu taatu. Inni guddaa olaanaan of amansiisuu haala akkatti dubbistan beekuu. Inni sadaffaan waan gochuu qabdan oduu namaa dhaga'uu dhabu. Barataan baay'ee isin teenshineessa. Dhugaan isinitti himaa barattoonni takka hom jedhaniima sammuu namaa nama teenshineessuuf hom jedhaniima nama cannaquu fi nama teenshineessuuf odeessan danuu. Barattoota akkasirraa of eeggadhaa. Yeroo baay'ee akkam jedhu tooppikii ammanaa kana cover godheera, yuunitii ammanaa kana cover godheera, ani iddoo akkasii geera, akkas ta'eera jedhanii odeessu afaaniin. Garuu namoonni sun hom jedhanii isin teenshineessuun malee waan dubbisan sana utuu gaafattanii deebisuu hin danda'an. Namoonni akkasii kun baay'inaan jechuudha. Namoota akkasirraa of eeggadhaa. Yeroo keessan itti fayyadama. Namoota akkasirraa of eeggadhaa. Ofii keessan bichaaf dhaggeeffadhaa. Nama isin fayyadu qofaatti dhiyaadhaa. Nama isin fayyadu yeroo isin hin jedhu barataa muudiin keessan itti walii galu. Barataan barataa ta'e mini gaafa dubbistan iyyuu barataan yaada isaa bakka olaantummaa irratti argisiifachuuf deemu barataan akkasii jiraachuu mala. Gaafa dubbistanii anumatu beekaa anumatu akkasii yaada namaa bakka kontiradikt gochuu barataan yaadu. Barattoonni tokko amala akkasii qabu. Barattoota akkasiirraa of eeggadhaa. Barataa amalli keessan walitti ta'uutiin waliigalaatii dubbisaa. Waliin dubbisuun hiikaa guddaa qaba. Waan dubbiste tokko gaafa baastee namatti dubbattu, gaafa baastee namaaf ibsitu carraan loongi miimoorii keessatti seef gochuu keetii guddaa ta'a jechuudha. Inni arfaffaan waan isin gochuu qabdan iskeejuulii fayyadamuu qabdu. Yeroon isin jedhu karoora baafachuu qabdu. Karoora yoo hin baafanne kana qabdanii sana qabdanii kana yoo qabdanii yoo sana qabdanii utuun beekin yeroon keessan isin jalaa gubataa, osoo hin beekin qorumsa isinitti gahaa, teenshinii keessa galtu bakka walitti isin hin qabatu jechuudha dubbisii keessanillee. Kanaaf sa'aatii dubbisa keessanii arreenji godhachuu qabdu. Sirriitti waan gootan beekuu qabdu. Fakkeenyaaf yeroon isin qabattan yoo isin jalaa gubate kompanseet gochuu qabdu jechuudha. Yeroo boqonnaa keessaniif qabattan irraallee haa ta'u akka taatanii yeroo isin jalaa gubate kompanseet gochuu qabdu. Bakka buufachuu qabdu. Inni guddaaf olaanaan immoo iskeejuulitti gaafa fayyadamtanii boqonnaa ofiif kennuu qabdu. Obboloota koo biyya lafaa kanarra bara baraan hin jiran ni duunaami. Kanaaf ittiin jannatan galtanii ko yoo jiraattanidha yoo fayyaa qabaattanidha. Fayyaa keessaniif iddoo guddaa kennaa. Gaafa dubbisaaf jecha akka malee riban dhabinaa, akka malee of hin cannaqinaa, akka malee aarsaan ta'anii hin kaffalinaa.
garuu abshaala ta'a. Yeroo keessan akkamitti akka fayyadamtan beekaa. Boqonnaa iskeejulii gaafa fayyadamtanii iskeejulii boqonnaaf qabdanii sirriitti kabajuu qabdu. Biyya lafaa kana irratti eegga uumamtanii Waaqayyo waan itti isin jiraattan isin dhowwatu. Bakka baay'ee waan cannaqamtaniif immoo saksiit taatu. Baay'ee waan cannaqamtaniif immoo iddoo gaarii geessu. Kanaaf abshaala ta'a yeroo keessanitti sirriitti fayyadama. Inni arfaffaanii waan gochuu qabdan inni arfaffaan amantaa jirtan keessatti. Musliima ta'a, kiristaana ta'a, waaqeffataa ta'a, maal ta'a uumaa keessanii wajjiniin hariiroo qabdan jabeeffadha. Kana jechuun biyya lafaa kana keessa wanni nama qoru hedduutu jira. Haalli isin keessa jirtanii istireesii wantoonni adda addaa jiraachuu danda'u. Haalli isin mijachuu dhiisuu danda'a. Keezii rakkina maatii wajjin wal qabatu qabaachuu dandeessu. Maateriyaaliin isin guutamuu dhiisuu danda'a. Bakka waan adda addaa faayinaanshaali indipendenti ta'uu dhabuu dandeessu. Wantoota isin qoran hedduu jiraachuu danda'u. Kanaaf wantoota kana hundumaarra aanuudhaaf spiritual life keessatti baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Kanaaf spiritual life keessan jabeeffadha. Afaan beektaniin waaqa keessan kadhadha. Kun baay'ee murteessaadha. Yoo Rabbi jedhe malee, yoo Waaqni jedhe malee waan yaaddan takka bira gahuu hin dandeessan. Kana nama hundumtuu nama yaada. Kanaaf uumaa keessan itti dabarsa. Dura hojjedhaa, eegga dafqitanii hojjettaniin booddee immoo uumaa keessan itti waammadhaa. Isa naa hafeerruu kootti naaf guuti jedhaa Waaqaan kadhadhaa. Kanaaf nama hojjetu, nama dafqee hojjetu, nama tattaafatu Rabbiin gatu. Kanaaf uumaa keessan kadhadhaa. Arfaffaa. Inni shanaffaaf inni dhumaan. Shanaffaan gorsan isiniin gorsu eegga dubbistanii tooppikii tana hubattanii waan gaaffii isinitti ta'e gaaffilee interansii baroota darbanii isa ta'u osoo hojjettanii gaaffii isinitti ta'e osoo hin sodaatin barsiisaa keessan gaafadhaa. Barsiisaa keessan gaafadha. Tarii ChatGPT'tti naxxanii yeroo baay'ee ChatGPT'n deebii sirrii ta'an illee isinii fiduu danda'a. Kanaaf ChatGPT amanaa hiriyoota keessan wajjin cross check godhaa gaaffii hojjettanii kan biraan immoo sodaa tokko malee barsiisaa keessanitti dhiyaadhaa barsiisaa keessan gaafadha. Barsiisaan keessan irraa waan baruu qabdan takka illee miis gochuun qabdan. Kanaaf kanaan isiniin jedhaa carraa gaarii. Rabbi sin dura hafu sinaa gargaaru Waaqni jabaadhaa ni danda'ama. Iddoon hin gaamne hin jiru. Iddoo barbaadan ni geessu. Qabxii barbaadan ni hojjettu. Inni guddaan of amansiisaa. Bakka disipiliindi ta'a bakka. Murtoo murteeffattan decisionii murteeffattan takka bakka haalli mijates mijachuudha baates bakka sanatti stable gochuu yaalaa jabaadhaa ni danda'ama. Isiniin jedhaa. Channel kiyya kanaaf haara yoo taatan subscribe gochuun na jajjabeessa. Waan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate immoo koomentii keessatti na beeksisaa. Guddaan isin jaalladha, guddaan isin kabajaa. Nagaa Waaqayyoon naaf tura. Galatooma.